Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa nagaan fi araarri jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii irra jirtan irratti isiniif haa baay'atu jirtu jecha kun har'as deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte Obseen jechuun keessan oolu wanta qabadhee dhufe isinitti himuuf duratti chaanaala kiyyaaf haaraa warra taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Warroonni na jajjabeessaa jirtanis immoo galatooma isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Waaqayyoon isin haa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Warroonni chaanaala kiyyaaf immoo maatii hin ta'in chaanaala kiyyaaf maatii taa'ii wantoota ani yerootti gadhiisu akka isin bira ga'uuf chaanaala kiyyaaf maatii taa'aa isiniin jechuun barbaada. Eebbifamaa isiniin jecha har'a immoo maal qabattee dhufte Obseen jechuun keessan hin oolu ajaa'ib jechuudha waan bara kanaa baay'ee wanta na ajaa'ibedha jechuudha. Har'a maal qabadhee dhufe nama baay'ee jaalladhu, nama baay'ee kabaju, akka nama tokkootti akka obboleessa tokkootti nama baay'ee jaalladhuuf nama baay'ee kabaju yuutuubara keessa inni seenyottani Muktaar jechuudha. Argaa jirtu waan waa'ee Muktaar amma miidiyaa kanarratti naanna'aa jira. Isarraa xiqqoo ishii dubbachuu barbaade jechuudha. Garuu viidiyoo kana sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan Muktaar biraan naa ga'a dara. Nama biraan miti Muktaaruma biraan naa ga'a adiraas ni jira. Dhugaa dubbachuu fi waa'ee Muktaar wallaalu baay'ee na jaalladha jechuudha. Bakka namni iyyuu hin jiru dheetaa yaade jechuudhaan. Maaliif hojjettanii caaltus chaanaalii caaltuu irrattis argitanii turtan jechuudha. Caaltuun akkatti ishiin boochu. Yaa Muktaar yaa obboleessa qaali obbolummaa wajjin dhalatanii bichaa otoo hin taane obbolummaan hafuurattis obboleessa wajjin dhalatan nama caala. Nuti kaa miidiyaa kanarratti baay'isnee isaan hin beekne isaan irra beekuu baatanii chaanaalii isaanii sirriitti takkataatala. Waa'ee Muktaar na dhibe jechuudha. Yaa obbolee tokko bara akkamii keessa akka jiru naa galaan jiru anaaf. Baruma akkamii keessa akka jiru naaf galaan jiru anumaaf galaan jiru dhugaa rabbiiti. Maaliif ani gaafan argu hin amanne jechuudha waa'ee Muktaar kana. Akka qaldii wayii immoo akka piraankii wayiitti ilaale jechuudha. Garuu yoon itti hubadhee caaltuun akkaataa ishiin itti bochuu waan ishiin dubbattu yoo nan laalu akka dhugaa ta'ee amane dhibbatte jechuudha. Maaliif baay'ee tokko na ajaa'ibe Muktaar bara kana koo akkuma hiriyaan kee jedhetti jechuudha. Dubartii baay'isuun homaa faayidaa hin qabu. Dubartii irtu san akkamitti qabachuutu irra faayidaa qaba. Ati har'aa caaltus yoo ta'e duras akka itti fuutee hin beekta. Ishiin otoo sin jaalatin ati jaalattee barumsa ishee addaan kuchisiistee ishii buttee fuute jechuudha. Garuu har'a micoon kun siif jettee barumsa ishii gattee karoora dheeraa qabaachuu dandeessi dhala namaati. Gaafa mana barumsaa deemtu waa karoorfattee fuuldura ishii haala akkamiin guddata jettee barachaa jirti yoomittuu dhalli namoota yaadatuma barannaa yoo ta'e jechuudha. Barnoota keessa jiru. Akkatti ishii fuute san wallaaltee gaafa ishii fuutu ishiidhuma jechuudha. Yaa daawwattoota kun gaafa ishii fuudhu jechuudha. Sin barsiisaanuun boo'in jedhee akkatti ishii sossobaa turre sin beekna hundi keenya haaraa miti nuufi. Barumsa ishii sanitti uffufne barumsa ishii saniyyuu dhiistee eeyyan dubarriin tokko erga gaala keessa dhiistee wanta ishiin abbaa manaa ishii saffaana mareettee karoora kaayyoo ishiin qabdu ishiitu beeka nuti miti. Abbaa manaaf haadha manaa gidduu haqii jiruuf rabbiidhuma tokkicha beeka jechuudha. Waanuma waaquma tokkicha beeka malee nuti miti dhala namaa miti. Haati manaaf abbaan manaa qaama tokko erga haadha manaaf abbaa manaa ta'anii boodatti immoo ishiinis waa'ee barumsa saniitu deebitee sin dubbannee jireenyuma ishiitti fuftee isa wajjini. Garuu har'a otoo ishiitti himin daa'ima irratti gatee otoo dhuma ishiitti himin calli jedhee ba'ee ani fuudhufan deema jaartii lammaffaa jedhu hin qaana'u. Ani dhugaa bakka isaan qaana'e isiniin jedhe nan amantan hin qaana'u suruma. Isaanuu micoo achiitiin ishiitti himeen jiraa jedhaan. Ishiin tunasii natti himnee jetti. Karuma inni ba'ee nagarreessa attareen malumaa kutee jette silaa caaltuun. Maaliif Muktaar? Dursa siddunyaa obboleessa koo qaalii akkuma obboleessi kee jidiit jedhee siif jidiiti. Nu caala si beekaa, si faana nyaatee dhugee, hamtuuf gaarii si faana dabarsee maalummaa kee hin beekaa akkasumallee siif obboleessa. Akkuma inni jedhetti jaartii 2 fuudhuu 3 fuudhuu 4 fuudhurraa shari'aan nu ajajee shari'aan nuuf ajajee shari'a quraanni keessan kun maal addatti shari'aan nu ajajee jettee 4 fuudhuu dursa jaartii xiqqittii fuute san haala ittiin bultu qabachuu qabda.
eeyyan akkuma muktaar jedhe sanitti akkuma gidi siin jedhe sanitti muktaar jaartii keessaniif mana san kiraa kana san keessaa baasteerta manuma kiraa san keessatti waan ishii barbaachisu guuttee fi jirta yaada muraada ishii guuttee fi jaartii lammataa si barbaachise moo mana kiraa san keessaa ishii baasteetti manni jireenya keetii sitti guddatee jaartii tokkittiin jiruu keessaa si qabuu dadhabdee jaartii lammataa si barbaachise adda nu baasime kana ani baay'ee gaafii nattuma ishiin takkayyuu mana kiraa namaa keessatti otoo rakkattu ishii lammataa fuudha jira obboleessa qaalii fuudhuudhaan mirga qabda namni si dhoowwu hin jiru takka lamarra shanii jaayyuu fuudhuu qabda dandeessa yoo nama fuudha jette garummoo dubartii kamiin fuudhaniituma zim jedhanitti darbachuu otoo hin taane ulaagaalaa ishiin barbaaddu san guutuufii qabda. Eeyyan caaltuu nuti amma akka miidiyaa irratti ilaalluttis wanti ishiidhaaf guutee jedhamu hin jiru. Gaafa ishiidhaaf guutee jennu maal seete? Wanta nyaattu dhabdee jechaan jiru nuti wanta dhugdu dhabe jechaan jiru akka koottachuudha. Garuu yaada ishiin qabdu muraada ishiin barbaaddu sun guutaatiif jira. Har'a daa'ima irratti gettee ati ala baatee jaartii lammataa fuudhaa jirattee mana nyaataa seentee wajjin afaa ol kaa'aa walammachaa aggaa deemtu kana ishiitti maaltu dhaga'amaa jira sitti fakkaata? Ishiin maal sitti fakkaata? Dhugaas hin jedha dhugaatii imimmaan ishiin akkasitti xuruursitee boosuu sun iyyuu si mirkeessu kana bari. Dura cubbuu fi gaarummaa maal akka ta'e adda baafadhu. Cubbuudha dubartiin akkaatti imimmaan facaastu. Isaan ishii sanis sitti dhimeen jira. Naa wajjin faqqadde si faqqaddee jechuun saxxareen mataa gaddeebisee ilaala jechuudha. Maa mataa gaddeebistare dhugaa qabaatte haati manaa keessus yajjeenyaan ikkoo si faqqadde taanan ishii siif tolee jette taanan fillaf ishii biraa dhokachuu otoo hin taane fillafiitii haadha manaa keessan dhaabbattee fuudhuu dandeessa. Arabannaataachuu dhugaa isinitti hima. Deeguma deegne firree dubartoota irratti hin taphatinaa dhugaa isinitti hima. Dubartii malee akka hin jiraanne beekaasin. Siruma bara kanaan dhiirotaa kanaa adduma ta'e dhugaa waaqa jiraatati maal akka ta'e hin beeku. Niitii tokko yoo qabaatan takkittiin isaanii ga'u dubartii lama yookaan sadii yookaan afur jedhu maali kan hunda? Horiidhaa walitti qabattumu dhala namaati. Dhalli namaa sun akkamitti akka jiraachuu qabu maaliidhaan akka jiraachisuu qabdan adda baafachuu qabdu. Kanaaf yaa obboleessa qaalii gorsi xiqqaan qabu guddaas miti guddaa ta'eefis miti xiqqaa ta'eefis miti kan namaaf ta'u. Keessaa waan qabachuu dandeessa. Viidiyoon kun osoo bira ga'e jechuudha. Akka kootti ammas fagoo hin deemne. Eeyyeen jaalattee yeroo baay'ee akka micoon jettus dhoksitee wajjin haasa'aa turte. Ati durumaan haasofsiisaa turte jechuudha amma fillafiitti baaste malee ammas deebi. Dura haadha manaa kee ishiidhuma manaa qabdu san jabeeffadhu. Iddoo qabsiisi daa'ima keessan guddifadhu. Har'a ishii manatti darbattee barumsa ishiirra dhaabdee jireenyatti erga galchiteen booda jireenya keessan gaggeessa malee haamlee ishii gadi hin cabsine. Ishii si jaalattee nufne durassitu jaalatee ture dhage. Otoo ishiin hin fedhin otoo imimmaa ishii dhangalaastuu sitti heerumte. Har'a immoo teechee imimmaa ishii dhangalaasta lammata. Maal ati cubbuu sodaattu? Fuudhee namni waggaa 5 waggaa 6 guutaa tokkuma lamarreen guutti obboleessa fuudhuudha lammata. Ogguma lama hin teessu. Waggaadhuma lamarree taa'e. Biyyaansa jabaatirra jabaat waggaa lamarree taa'eeti lammata fuudha jaartii lammataa jedhe. Fuutee iyyuu waggaa 2 dhiisi waggaaf 6 guuttee laata. Obboleessa of qabuun gaariidha. Nama hin booccis hin micoonus. Dhugaa isinitti madaawwattoota kudhiifa manaa godhaan imimmaan caaltu hadda natti ta'e jechuudha. Obboleetti dhuma koo ishiin moojon aladde caalatti natti dhagaa baqaa otoon bira jiraadheen jedhe. Onnaashin imimmaan karaa shanii gadhiistu. Dubbii arrabaayyuu baay'een dubbanne miskiinii wayiiti ishiin jechuudha. Imimmaanshi sun baay'ee keessa kootti dhagahame. Dubartiin ammana boocha jechuun baay'ee ulfaata kun. Kanaaf yaa obboleessa qaalii duraan na jalaa bilbilamaa irratti ifamu kana keessaa bayitii mana keetti deebi'ii haadha manaa kee ishii duraa qabadhu dura ishii jabeeffadhu wanta ishiin barbaaddu yaada ishiin qabdu hundumaa guutifiiti haadha manaa lammataa wayin kan sadaffaa an arfaffaarree barbaade dhaqe kun mirga keetiin osoo hin dhowwin garuu ishiin mana jirtu boochisaa ishee alaatti isiqin ishiinis boru sanuma har'a dhufti malee har'as
gaarii fakkaattee ishii fuuta malee borushiis akkasumatti gatta. Kuni cubbuudha. Dubartii haadhas qabdaa, obboleettis qabdaa. Dubartuma sanarraa dhufte dubartii har'aas ittiin taphattee ittiin boochistu sun. Kana hubachuu qabda yaada akkanaa. Akkasis hin jira. Caaltuu immoo Waaqayyo si haa jajjabeessu. Homaa miti jabaadhu qormaan hin jira darbuun isaanuma jiru. Namni qoramu immoo duubni fuuldura isaa ifa. Siin jedha qaalii teenya. Ani garuu dhugaa baay'ee siin jaalladha. Yuutii bira keessan baay'een ilaala. Garuu miidhana baay'een aaree Muktaaritti. Wanta ani yaadne akkuma caaltuu jette sanu aniyyuu yaadu ture. Ishee haadha manaasaa dhiisatti aniyyuu yaadaan ture. Muktaar waan akkanaa hojjeta jedhee yaadne iyyuu jechuudha. Kanaaf obboleessa qaalii waan akkanaa kana dhiisisiin jedha. Innaa gorsi kuwarraa kana haasofni kuwarraa kana viidiyoon kun osoo itti ture laayik share sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessai. Bara kana barri bilbiltutti nuti jirtu jechuudha. Otoo waan namaan dubbanne ifin maal akka ta'e beeku gamanatti iyya gamasitti iyya gamanatti iyya bichaa dhagaa jira. Miidiyaan kun suruma haasaan beeku bilbil jedhee jira akkan argaa jirtu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayik share sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Viidiyoon biraatiin immoo amma walitti deebinutti nagaatti naa tura waraabulaa isin jira. Viidiyoo kana garuu adaraa isinitti ma sheer naa godha akka laayikii fi sheer naa godhaati akkuma bira ga'u naa godha isiniin jedha. Video yang berat memang boleh terjadi orang pula senang cakap.